ከሰው ጋር መግባባት ያቃተኝ በተለይ ከአረቦቹ ጋር ዛሬ ማሻአላ ነው ይሉና ነገ አላህ ይናረቅ ይላሉ። ረረ ሰው ነው እየተቀያየረ ፈጣሪ ይርዳል። Akkarra kolfeen beeku wallahi viidiyoon kun imanaa ta'e inumanaa ta'e isiniin jedha. Mee isin warri isinii ta'e koobintii jalatti barreessa. Waanuma jiru dubbate dhugaa mucaan kun waanuma jiru dubbateen isiniin jedha. Nama wajjin walii galuu hin dandeenye keessattuu arabdoota wajjiniin hadha maashaallaa jedhanii hadha maashaallaa leeki jedhanii borummoo allaa il'ankee jedhanii. Kun waanuma isaaniiti waanuma jiru. Hundumti keessanuu ni beektan jedheetiin yaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuun warroonni amantii biroos jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Warroonni maatiin ta'in chaanaala kana sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warroonni maatii taatan immoo na daawwachaa jirtan galatoomaan isiniin jedha obboloota koo. Egaa kan mucaan kun maal jedhee yoo jettan kan waanuma jiru dhugama jirtu dubbate. Isaan ka hadha waa tolchite hojjette ammuma tana hadhaaf boruuyyuu hin ga'u. Amma sa'aatima kana keessa waa tolchite hojjetteemi maashaallah jedhu bakka akkasi bakka osi fuudhan. Xiqqishumasii booda sa'aatii booda akkas waa si harkaa badan taanaan allaa ilaahi akkas kana hin beektan jenna hundumti kennaayyuu dogongoraan kana goote jedhanii irra darban baay'inni isaanii akka waan baqqaati. Zalaalame mana isaanii keessa jirtu akka waan waa tolchiteen beeynetis arrabsanati akka waa balleessite taanaan akka waan inumaa waa tolchitee iyyuu hin beeynetti mana isaanii keessatti akka waan hojiin keessuun guyyama tokkollee isaan hin gammachiisiniititti fudhatanii jechuudha. Bakka waa baay'ee jedhan waanuma takkatti badisaniif waa baay'ee siin jedhu jechuudha. Waa baay'ee tolchite gaafa wanni tokko si harkaa bade akka waan inumaa dalagaa isaanii guyyama tokko akka garaan isaanii gammadutti akka waan hin hojjenneetitti silaalanii jechuudha. Een kolfee viidiyoo kana dhageeffadhe garaan na dhukkubeen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Mee isinillee itti na bohaartan jedheetiin hin fide. Yaa mucayyoon tunillee akkuma isaa kana wanni inni jedhu kun isii mudate wanni inni jedhu kun dhugaa taanaan viidiyoo kanarratti hojjetteetiin. Na obboleeyyan kiyya akkasiin isiniin jedha maaliif jennaan kun amala isaaniiti beekamaadha. Amala isaaniiti waan ati sa'aatii dura tolchitee hojjettee maashaallah sirraa jedhan san hin yaadatan. Sa'aatii ammaa kana keessatti qoturtee waa si harkaa badan waan dura tolchite san kan hin yaadanne baay'ee isaaniitu jira. Hundaa miti garuu tasa si harkaa badee kan jedhanis irra darbanis hin jiranii. Maaliif jedhanii kan callisan irra darbanis hin jiranii. Tokko tokko immoo ammuma tolchite ammoo si harkaa bade bakka. Akkuma dura tolchite sanitti oduu waa si harkaa hin badin osoo homaa hin dogongorin akka hojjettu barbaadan isaan. Garuu ilma namaati namni hin dogongoraa waanuma hojjettu kana shaayii amma danfistu kana yookaan sa'aatii duraa tolchite bareechite sukkaara seeraan odootti hin baay'isin hojjetteemi. Sa'aatii booda immoo yookaan shaayii san sukkaaritti si harkaa baay'achuu danda'a yookaan immoo qannasuu danda'a hin beekamu yookaan shaayiin sun furdachuu danda'a. Fiddeemi ka dura maashaallah sirraa jedhan san allaalanchitti sirraa jijjiiranii jechuudha. Akkasuma obboleeyyan kiyya asumatti maqaa lama isinii baasan jechuudha. Maaliif jennaani kun amala isaaniitiin baratamaadha. Hundumti keessaniyyuu ni beeytanii warri keessa jirtan warri biyya namaa kana hin argin hin jiru baay'inni nama kennaa wanni waan akkanaa kana hin beeynes hin jiru. Jennaaniin kana ka obboleeyyan kiyyaa maaliif jennaani anuma yeroo baay'ee waan na mudatudha jechuudha. Hunduma keenya ni mudata mana keenya keessatti mana jirru keessatti. Tolchite waa hojjette yeroo booda yookaan hadha tolchite hojjette boru si harkaa waa badan taanaan bakka kakaleessatti tolchite hojjette san hin yaadatanii. Kaleessallee akkuma waan balleessiteetitti kamadha balleessite hojii walitti si herreegama jechuudha. Akkasiin isinii jira obboleeyyan kiyya dhugaa viidiyoo kun baay'ee na kofalchiise maaliif jennaan dhugama jiru dubbate jechuudha. Dhugama jiru dubbate gaafa akkas ta'e immoo gaafa hadhaa nama biraa ta'anii borummoo nama biraa yoo ta'an nama sanii walii galuu hin dandeettu jechuudha. Walii galteen hin jiru. Nama sanii walii galuu si dadhabsiisa nama sanii walii galuu si wal yaalchisa jechuudha. Wal keessa si harkaa badaa jechuudha. Maaliif ilma namaatii hin dogongortaa guyyaa hunda hin balleessitu. Akkasumallee guyyaa hunda hin tolchitu. Waan hojjettu irratti jechuudha. Guyyaa tokko tolchaa, guyyaa tokko si harkaa badaa, yeroo tokko si harkaa badaa, yeroo tokko tolchaa akkasitti kan hojjetama jechuudha.
Garuu isaan akka fedha isaaniititti jechuudha. Akka keessa isaanii akka yaada isaaniitti akka sammuu isaanii keessa jirutti yeroo kamuu akka si harkaa badu hin barbaadan. Yeruma kamiyyuu akkuma bakka hadha tolchite sanitti borullee akkasumatti akka itti fuftu haga dhumaa akkasuma barbaadanii garuu akkasitti hin danda'amu qofa. Maal godharree akkasumatti arrabas dhugaa galatoonfamaas akkasumatti jiraachuudha malee ilma namaati namni hin dogongoraa namni waan balleessine hin jiru. Amma fakkeenyaaf har'a uffatuma tokko seeraa yoo tokkoste bormoo yookaan uffanni sun tasa si harkaa gubachuu danda'a. Gaafa san immoo baqqaa akkuma waan jalqaba hadhuma dalagaa jalqabdee hadhuma balleessiteetitti si lakkaayan kakaleessa ati tolchaa turte sun yaadatamuu siin jedha obboleettiitiyya. Kanaafi yeroo baay'ee bakka kanatti hin aarinaa jechuu barbaadeeti maaliif yeroo hunda akka waan balleessuutitti maa fudhatanii yeroo baay'ee kun anu tolchinaan maashaallah narraa jedhanii jettaniitiin akkasitti yaada sanitti fudhatina bakka amala isaaniiti jedhaatii bira darba hin cinqaminaa ittiin cinqatinaa irraan kaayatinaa jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya keessattuu ijoollee warri haaraa taatan warri amala isaanii beekne amaluma isaaniiti jechuudha kuni maaliif jennaan waan ati yeroo darbe hojjette san hin yaadatanii waan ati sa'aatii ganama sa'aatii hojii sa'aatii tolchitee bareechitee hojjette sa'aatii booda immoo nooyis harkaa bade akka waa ati inumaa tolchitee hin hojjanneetitti akka lakkaayan beeytee ofitti amantee fudhachuu qabda malee kunummaan na harkaaf badeef maaf akkana naan jedhan jettee aaruu hin qabdu. Miira aarii keessa seenuu hin qabdanii uf tasgabbeessaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kana walla viidiyoon kun inuma naa ta'een isiniin jedha. Inuma naa ta'e waanuma jiru dubbate waa rabbi yeroo kana baqqaa si aarsaa isaanii walii galuu hin dandeettu anuuko akkanatti hojjetaa ture onnummaan akkana na harkaa bannaan akkana na godhanii kan jedhu kan jettanii aartantu jira. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechuudha anummaanuu waan irra ga'e uffata tokkosaa akka tasaa ta'ee carqiin abaayaa jalaan uffata wayina jalaa gubatee tasa na harkaa gubatee jechuudha. Gaafa inni na harkaa gubatu narraa kaffalatti ani garuu homaa irraan kaayanne kaa baqqaa hagadhaa tolchaa ture wanta sana harkaa bade maaliif narraa kaffalatti dingata jettee maa irra darbuu diddee jedhee irraan kaayanne hin aarre baqqaa hin mudata yeroo tokko nama mudata baqqaa waanuma nama mudatu na mudate waan jedhu baqqaa jedhee hin callisee kanuma jechuudha. Maaliif isaan oduu akka nu'uu taatee nu amma fakkeenyaaf wanta sana harkaa bade tokko irra olii darbinaa dingata danuudha waan jedha tokko jira dingata akkasii waan dingata harkaa bade sirraayyuun kaffalamu jechuudha akka aadaa nu kennaatitti akka biyya kennaatitti waan dingata sirraa bade harkaa bade tokko sirraan kaffalatamu maaliif akka jedhanitti akka nuutitti wanni dingata nama harkaa bade namarraa oo kaffalatte wanni yoo ta'e sillee buru waan akkasitti si mudata waan jedha wayitu jira. Na akka aadaa kennaatitti jechuudha. Akka aadaa arsiititti isaan kanan beekanii cinqii kana tokko karabbiin qalbii isaanii keessa raafmata kaa'e malee tokkoon isaanii kanarraa dantaa hin qabani bakka ati balleessite taanaan akka yeroo hunda balleessitetti sirra kaa'an jechuudha. Tolchite taanaan borullee aga dhumaatitti akkasuma akka waan tolchituutitti bakka elel jedhanii gaafa san mana san qillisiisan jechuudha. Gaafa waa balleessitellee akka waan eenyumaa waa tolchite beekneetitti mana san jedhanii iyyan. Ana akkasa obboleeyyan kiyya kanaaf irra hin kaayatina. Ni mudata waan nama mudatu na mudate jedhaati bira darbaan isiniin jedha isaan akkasii maaliif nama mudannoo qaba mudannoo hedduu qabna jechuudha. Kanarratti oduma tolchine hojjennu wanti tasaa wanni yoo tasaa nu harkaa badee akkuma bakka waa tolchine hin beeknetti erga mana isaanii dhufnee waggaa hedduus yoo lakkoofsifteetiin jette mana isaanii keessatti erguma mana san dhayixeeyyuu ati waa balleessaatuma achi keessa akka waan jiraattuutis ilaalan jechuudha. Isinii galee gaafati waa balleessite immoo gaafati waa tolchite immoo waan ati balleessite sanillee hin dagatan yeroodhaaf. Isinii galee yeroodhaaf hin dagatanii bakka waan ati tolchite san irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Ana akkasii gaafa waa balleessites akkasuma waan ati tolchite san dagatanii waan ati balleessite san irratti xiyyeeffatanii akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya kanaaf yeroo baay'ee jechuudha. Waan akkanaatti nama mudata mana namaa kanatti jabaadhaa naan jedha.